Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuu fi bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isin faana haa ta'u. Ani seenaadha. Har'a viidiyoo biraa walitti qabadhee walitti deebinee jirra. Viidiyoo haarawaan. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'eekaa ijoolleen chaayinaalii kiyya hordoftan guddaa xiqqaan biyya alaa kamirrayyuu teessanii kan Itoophiyaa keessa illee na hordoftan hundumti keessanuu galata guddaan irraa qabdu galatooman isiniin jedha. Hadda ka viidiyoon ani qabadhee isiniif dhufee biyya kamurrayyuu teessanii kan na hordofaa jirtan galata keessan ibsuu fi ani gara biyya kootii galuu nagaatti isiniin jechuun dhufe jechuudha. Yoo rabbi jedhee boru ganama asii deemee kaatariin immoo gara Itoophiyaa seena jechuudha. Hundumti keessan ijoolleen biyya Arabaa irra jirtan rabbiin nagaan isinaa fidu. Chaayinaalii kiyya immoo adaraa isinitti gannadheen deema jechuudha. Hagani deebi'ee intarneetaa deebi'ee chaayinaalii kiyya keessa seenutti yoo chaayinaalii kiyya keessa illee seenuu baadhe intarneetni daataan oona seensisuu baate karaa feesbuukiitiin liinkii feesbuuk peejii kiyyaa diskiripshin booksii keessa isiniin kahaa achiin argachuu dandeessan jechuudha. Hundumti keessan immoo galatooma ulfaadha. Warri yaada keessa ina jajjabeessaa turtan laayikii naa gochaa turtan koomentii jalatti sheerii sabskraayibarsii naa gochaa turtan hundumti keessanuu kunoo haadha 40 seeneera. Hundumti keessanuu galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Viidiyoo immoo yoo laayikii gootan hagam akka nama jajjabeessuun beeytanii laayikii godha. Laayikii illee godha isiniin hin jedhu garuu warri na jaalatanii gootan kun keessan akkasumatti baatan jechuudha. Yoo laayikii gootan nama jajjabeessitan malee homaa waan bu'aa qabullee miti. Kanaaf hundumti keessanuu ka galatooman isiniin jedha. Har'a kinoo ani yoo rabbi jedhee boru asii Kaatar seenee kaatariin immoo gara biyya kootiitti galaan isiniin jedha. Asirratti yeroon isiniin jedhu keessattuu warri biyya Beerut keessa jiraatan mudannoo wayitan isinii qooda. Maaliif rakkoo biyya Beerut kama waliin argaa jirru kana waan ta'eef madaamonni biyya Beerut isin akkas keessa baatanii galtan hin barbaadan. Maaliif takkitti harka qabnu tana akka achi oofne as oofne as keessa tursiifannaa ka jedha wayyaan ni jira. Ana maaliif waan irra gaheen qooda isiniif qooda jechuudha. Kanaaf yeroo tokko akkamna goote asii yoo baate mana hiriyaa kiyyaa galtee $600 $500 sii kafalanii naan jette. Kaatiin qabaannee namni eessaa fuudhee naa kafalaa ishiin $1 qabdii naan jette. Hin barbaaduun jedhaan. Kanuma ta'a ikayna wallaalchiste guyyaa kana 3 4 5 ol na gaafatte hin barbaadu gara biyya kootiin galan jedhaan. Ani deebitana malee hin deebisuuf. Guyyaa tokko ka erga osoo tikeetiin muriin jechuudha. Osoo tikeetiin muriin idaa namicha timtee namicha irraan dhufe jechuudha. Maktabumas keessa hojjeta ejinsicha anirraan mana kana seenatti bilbiltee yookaan ati bilbiliitii mila attaaddalii mana kana baasidha ka wanni ishiin jettuun. Amma ishiin hojii deemtee waan namni tokko mana hin jiru bilbilli natti bilbilame. Bilbilamee nan kaase. Hello naan jedha nama dhiirratti. Hello naan jedha. Achumaan ushus miknaan jedha maqaan kee eenyu naan jedha maal maqaan gaafata kun bilbilee jedhee tanaan irratti cufe. Silaa isatti bilbilee maal maqaa kee na gaafatan jedha ani beeyne beeytu. Ammallee deebisee bilbilinaan aariidhaan maaliif cuftaa naan jedha sin beekneen jedhee naafuu kee shaarmuu taanaan haa jedhu akkas naan jedhe ammuchuma nanaaree ani namni silkiidhaan deddeebisee natti hoo bilbileeyyuu na aarsaan na arrabsu dhiisaati na arrabse namichi na arrabsinaan ammas aaree irratti cufe sin beekneen jedheen irratti yoo ta'e hoo naan jedhe irrattan cufe ammas deebisee bilbile jalaan kaasu dide ammas deebisee bilbile gara 5-6 wayii bilbile kaasuun didanii aarii jechuudha mana aarsa yookaan hiriyoota ishiitii yookaan nama beeynota akkanumaan bilbilee nama arrabsaan jedhan namni silkiin hoonaa waanaan jedhamoo qalaalina na aarsu. Achi amma ishii yeroo misaadha galtutti namni ho'i akkanatti bilbilee na arrabsee hin jedheen. Oofisiidha barnaan jette. Ajaa'iba mee dhugaa rabbi keessatti ittiin talawaan kana. Oofisiidha barnaan jette. Jennaan akka oofisii ta'e maalitti beekte jennaan na gaafate yoo achi baatee mana biraa gangaltu ta'e $500 $600 galtinaan jedhe. Akkasii antanaan durayyuu silaa yeroo atuu baay'ee na gaafatte. Ani gara biyya gootiin galasiin jedhee miti hin jedheen. Istiffilnaan jette. Achi amma anillee of keessa aareetuman akkana shaarmutaa jedhe na arrabsa jennaan. Amma bilbilee gaafadha akkamiin isa arrabsa jette immoo. Amma osuma akkana jennu innuu deebisee bilbilee si ka arrabsa minaamina jettiin isaa wal beekanii. Achumaan afaan warra Faransii kanas haasa'u yeroo sin hamatanii
Kanaafi amma mucayyoon achi keessa jirtu isa waliin hojjetu waan isin dhimma maktibichumaan irraa mana kan isin maqaa isaa Chaadii jedhama. Chaadii baay'een keessan hin beektu ta'a. Chaadiidha namichi sun jechuudha. Achi intalli isa bira hojjettu Itoophiyaanii ati gara mana biraa deemtee hojjechuun hin barbaaddu naan jette. Silaa mana bira jiruyyuu $1 jiru natsaa hojjechaa jira. Mana biraatti yoo galee akkamittiin hojjechuu danda'a? Natsaa hojjedhannaan $1 fi rakkatiin 1,000 barbaadde 700 barbaadde jedhan. Indom 1,000 sin dhibu 1,000 barbaadde minamina naan jette. Lakkeen haadhatii gara biyya kootiin galaa jedheen. Ani erga biyya kana dhufe takka biyya kiyyatti galeellee hin beeku. Ani gara biyya kootii galaa jedheen. Akkasitti baay'ee tokko naattaa lalaa turte aanaa kofiitti gaashiin akkan mana kana bahee isaan bira deeme isaan immoo gara mana biraatti nagalchan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya as keessa rakkoo akkanaa kanatu jira jechuudha. Rakkoo akkanaa kanatu jira. Wanna tokko gowwoomtanii mana kaanii baatanii mana kabiraatitti $1 arganna jettanii hin seeninaan isin jedha kun dhaamsa kooti. Waan namarra gahe immoo baasanii waan namatti matan baay'ee gaariidha jechuudha. Yookaan mudannoon akkanaa kun nama biraallee mudate ta'a. Ijoollee yeroo mana san jiranitti kontiraata fixan baasanii gara mana biraa fidu. Kanaaf mana jirtasanii hin bahinaa achuma gara maatii keessanitti deebi'aan isin jedha. Hundumti keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaan isin jedha. Rabbiin bakka jirtanitti sinaa eegu. Anallee rabbi nagaan naa galchu rabbi naa kadhadhaan isin jedha. Osoo asii daayirektii ta'ellee hagana xiqqoon sodaadhu asii gara biyya biraa deemamu bisanii achitti gala jechuudha sanuu halkan. Akkasiin isin jedha walumaa galatti isinis waaqayyo gooftaan nagaan gara biyya keessanii sinaa galchu hadda kinoo viidiyoo nagaatti haga deebinee wal arginutti qabadhee isin deebi'ee jira. Galatoomaa ulfaadhaa haga deebinee wal arginutti.